Nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos inni bara baraa iddoo jirtanitti haala jirtan keessatti dabalee isiniif haa baay'atu. Ijoolleen Waaqayyoo biyya alaaf biyya keessaa jiraattanii iddoo Generation for Truth International Church Ministry jedhamu kana jalatti walitti qabamtanii gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu karaa kan taatan warra karaa qulleessan warra Kiristoos namatti agarsiisan taatanii as keessa kan jirtan gooftaan warra isin muude waamicha dhugaatti warra isin waame hundumti keessanii nagaan isin gaafadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu obboleessi keessan Waaqayyoof galannaa ta'u waan nagaa koodha. Gidduu kanaa ani Waaqayyoo na gargaaree guyyaa lammaffaa kanan si wajjin turu sagalee Waaqayyootiin ana hojjetaa wangeelaa addunyaan jedhama. Waldaa guutuu wangeelaa Fiichee Galiilaa jedhamtu tokko mandara sana keessa taa'een sin tajaajilaa jira jechuudha. Gooftaan sana eebbisu Waaqayyo sagalee naa kenneera. Sagalee kana isiniif akka niruuf Waaqayyo guddaa na gargaareera. Isa na gargaaree maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Taansuudhaan geggeessitoonni tokkummaa kanaa akkan isin gidduutti argamee isin tajaajiluuf karaa naa bananii iddoo kana akkan turuuf sababa ta'aniiru. Gooftaan bara keessa na eebbisu baay'een isin galateeffadha. Sagalee Waaqayyoo wal wajjiniin baranna. Gooftaan nu barsiisa. Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 11 wajjin dubbifannee barumsa guyyaarraa kadhannee barumsa guyyaarraatti fufne jechuudha. Akkas jedha seenaa baraa boqonnaa 29 lakkoofsa 11. Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 11. Yaa ijoollee koo isin fuula isaa dura dhaabattanii akka isaaf ergamtaniif ixaanas fuula isaa duratti akka aarsitaniif hojjettoota isaa akka taataniif Waaqayyo isin fudhateeraatii hin dagatinaa jedhe. Mata dureen guyyaadhaa irratti dubbadhu tajaajilaadha. Waa'ee tajaajilaan irratti dubbadha. Tajaajilaan maal jechuu akka ta'e tajaajilaa waa'ee tajaajilaa baranna jechuudha. Gooftaa si kadhannaa si galateeffannas isa nuu goote si galateeffachaa isa nu oolte si galateeffachaa waamicha guddaa waamicha dinqii waamicha ajaa'ibaa waamicha dhuma namaa bareechu tinu waamteetta gooftaa keenya. Nun warra dhimma hin qabne nu warra cubbuun irratti daraare nu warra raawwannee banne iddoo bannee nu funaantee warra yaa Waaqayyo waa'ee fayyisuu kee waa'ee jireenya bara baraa keessaa qooda akka qabaannu naaf dhaloota kanaaf isa laatte galateeffachaa kunoo fuula kee dura jirra. Hojjetoonni kee yaa Waaqayyo gooftaa akka ta'utti akka nu barsiiftu ulaan sagalee kee nurratti akka banamu samiin sagalee kee kan nurratti banamu sammuu keenya kan nuuf bantu an akka gargaartu yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Wanti nuun mormu wanti tokkummaa kanaan mormu wanti tajaajiltoota kanaan mormu wanti sagaleef hojii nuti hojjennu mormu ergaan bara si'anaa ergaan daabiloos humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Naaf dhaloota kana karaa dubbii kee eebbisi. Daganaa nu haaressi. Isa kana waan gootuuf si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Fuula koo dura dhaabbattanii ixaana akkanaaf aarsitan jedha. Waaqayyo isin fudhateeraatii jedha. Egaa nu warra Waaqayyoon nu fudhateera. Fuula isaa akka dhaabbannu waa'ee sabaaf biyyaaf akka fuula isaa dhaabbannu keessumatti nuti warra fo'amedha.
tajaajiltoota sabii ta'aniif as keessa kan jirru geggeessitoonnis tajaajiltoonni muluu gizees tajaajiltoota walumaa galatti warri kakuu haaraa immoo hundumtuu tajaajilaadha. Akka warra kakuu moofaa miti. Namni amanee gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee baratee cuubamee irbaata gooftaa fudhatee duuka buutuu gooftaa Yesuus ta'e hundumtuu namoota gara jireenya bara baraatti fiduudhaaf ga'ee qaba. Ni kakuu haaraa hundumatu tajaajilaadha. Haa ta'uyyuu malee warra immoo waamicha keenya mirkaneeffannee nuti iddoo kana jirru sabii ta'ee fi tajaajilaa taanee namoonnis tajaajilaadhaan inni waamaa jiru sabii ta'eef tajaajiltootadhaan inni waamaa jiru waan ta'eef geggeessaas yoo taane akkasumas kennaa garaagaraa paasteriidhaanis wangeelaawwiidhaanis raajiidhaanis ergamaadhaanis barsiisaadhaanis karaa adda addaatiin gaafa tajaajillu kana tajaajilaa jedhamna sabii ta'e warra gargar baafanne waan ta'eef waa'ee tajaajilaa baranna. Tajaajilaa jechuun maal jechuudha? Tajaajilaa jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa macaafa qulqulluu keenya keessatti kana jechuun jechi sirrii ta'e hin jiru. Jechi qaxxitaa tajaajilaa jedhu macaafa qulqulluu keenya keessaan argannu. Garboota waaqayyoo jedhamaniiru, hojjetootas jedhamaniiru, warra dhaabbatanis jedhamaniiru. Malee qaxxitaadhaan tajaajilaa jecha jedhu macaafa qulqulluu keenya keessaa hin argannu. Hin argannu. Sagalee waaqayyoo kan inni jedhu nama waaqayyoon filatame jedha. Iddoo amma dubbifadhe kaatti filatamtaniittu jedha. Nama waaqayyoodhaan filatamedha tajaajilaan. Hojii waaqayyoo irratti nama bakka bu'e jechuudha. Yohaannis boqonnaa 15:16 Ermiyaas 1:1 hojii waaqayyoo nama bakka bu'e. Isa gooftaa Yesuus Kiristoos jalqabe. Nutu jalqaba otoo hin ta'in isa gooftaa Yesuus Kiristoos jalqabe. Isa gooftaa Yesuus Kiristoos karaa baase. Karicha sana immoo fiixaan baasuudhaaf karaa sana immoo akka itti fufuuf dhalootaaf dhaloota biraa akka inni ga'u kan godhudha tajaajilaa jechuudha. Bakka bu'aadha. Yesuusiin bakka bu'ee hojjeta jechuudha. Kiristoos waggaa 2000 irraa isa biyya lafaa irra deddeebi'aa ture. Gooftaa Yesuus Kiristoos fooniin mul'ate, waaqayyoodhumti fooniin mul'ate nama gidduu deddeebi'aa isa ture sana. Isa hojjete sana nuti immoo maal goonaa? Isa bakka buunee hafuura qulqulluudhaan gargaaramnee hojjenna bakka bu'aadha jechuudha. Tajaajilaa jechuun afaan Giriikiitiin daakooniyaa jedhama. Afaan Ingiliffaatiin immoo daakoonin yookaan ministirii jedhama. Tajaajilaa jechuun afaan Giriikiitiin daakooniyaa yoo jennu afaan Ingiliffaatiin immoo deekaan yookaan immoo ministir jechuu hin dandeenya jechuudha. Ministirii jechuun hiika biraa miti. Tajaajilaa jechuudha. Hiikti tajaajilaa jedhu macaafa qulqulluu keessatti hojjetaa jedhama. Hojjetaa jedhamee waamama. Filiphos boqonnaa 1:1 irratti Phaawulos ani hojjetaan waaqayyoodha. Ani hojjetaan waaqayyoo. Hojii ergaa Phexros keessatti ergaa Phexros boqonnaa 3:18 keessattis akkasumadha. Ani hojjetaa waaqayyoo isan ta'e jedha Phexros. Hojjetaa waaqayyoo jechuudha. Hojjetaa eenyuyyuu miti. Tajaajilaan hojjetaa waaqayyooti. Yeroo baay'ee akka biyya keenyaatti hojjetaa jedhamee waamama. Keessumaa akka afaan biyya keenyaatti afaan Oromiffaa isaatiin hojjetaadha. Akkuma hojjettuu koo jedhanii warri sararatanyaa qacaratan dubbatan gabareenis hojjetaa koo jedhee dubbatu hojjetaa waaqayyooti. Hojjetaa jedhameetu waamama. Hojjetaa yookaan garbicha. Garbichi namas bitate namni inni bitate garbichi tokko namni isa bitate tokko namichi isa bitate tokko birriitti baasee bitate tokko akka barbaade godha. Yoo inni ka'e deemi jedhee ka'ee deema, yoo inni kottu jedhee hin dhufaa, yoo inni taa'e hin ta'a, yoo inni nyaadhu hin nyaata, yoo inni dhaabadhu hin dhaabata.
garbichi hojiinsaa isa kana. Yoo inni fuudhee fuudha, yoo inni heerume heeruma. Namni garbicha ta'e nama tokko jala hojjetu tokko waa tokko gochuu hin danda'u. Waan garbichi isaa ajaje sana duwwaa hojjeta. Maaliif jennaan bitateera waan ta'eef. Bitateera waan ta'eef. Nutis Waaqayyoo keenyaaf akkasi. Kiristoos Yesuusiidhaaf hafuura qulqulluudhaaf bitamneerra waan ta'eef dubbadhu yoo nuun jedheen dubbanna. Dubbatii yoo jedheen dhiifna. Jiraadhoo nuun jedhe iddoon inni jiraadhu nuun jedhe jiraanna. Waan inni godha jenne jiraanna. Waan tokkotti dabaluu hin dandeenyu. Akkuma garbichi isa bitame sana dhagayee hojjetu. Yoommoo akka carraa yaada mataa isaatti dabalame waan adabamuuf, waan rukutamuuf, reebicha guddaa waan reebamuuf akka namichi sun jedhetti jiraata. Akka namicha bitame sana garbicha jechuudha. Garboota Waaqayyooti nuti. Garboota Waaqayyooti. Hojjetaa yookaan garbicha jedhama. Fedha gooftaa isaa duwwaadhaaf kan jiraatudha garbicha jechuudha. Gooftaa isaa duwwaadhaaf kan ajajamudha. Qorontos 22 irraan argina. Efesoon 6 irraas argina. Efesoon boqonnaa 6 irraas argina. Tajaajilaan eenyu? Isa kana ilaallaa. Tajaajilaan eenyu? Tajaajilaan eenyu? Tajaajilaa ta'uu kan danda'u nama garaa gooftaan qabudha. Tokkoffaa Qorontos 2:16 argina. Tajaajilaan nama garaa gooftaa qabu. Namni garaa gooftaa qabu utuu tajaajilaa ta'uu danda'a. Inni gara laafessa. Warra kufaniif hin oo'a. Warra karaarraa badaniif hin oo'a. Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa ture waan hedduu qaxxitaan argina. Ilaalee hin boo'eef jedha. Namoota karaarraa badan ilaalee hin boo'edha. Akkasumas tajaajilaan namoota karaarraa badan, namoota cubbuu keessa jiraatan, namoota waaqa tolfamaa waaqeffatan, warra hidhaa garaagaraa keessa jiran isaan kanaaf ilaalee kan boo'udha. Kanaaf garaa Waaqayyoo qabu qaba jechuudha tajaajilaan akkasii. Namoonni gaafa cubbuu hojjetan, hojiin hafuuraa gaafa kufu, namoonni gooftaa hin fudhatin, gooftaa hin amanin, namoonni gaafa bal'atan, baay'atan gaafa argu, garaan tajaajilaa dhugaa hin boo'a, hin gadda, Waaqayyoodhaan kadhata, wangeelatti himuudhaafis baay'ee deebii qabaata. Garaa gooftaan qabu qabaata. Warra amananis akkasi. Warra amananis yeroo isaan karaarraa ka'an, yeroo isaan kufaatii keessa galan, yeroo waan dubbii waaqa isaarraa hin barbaanne keessa galan maal ta'a? Hin gadda. Kanaaf garaa Waaqayyoo qabu qaba tajaajilaan. Inni kan biraa fuula Waaqayyoo fuula namaa dura kan dhaabatudha tajaajilaan. Gara laafessa duwwaa miti. Fuula Waaqayyoof fuula namaaf dura isa dhaabatu. Isa amma dubbanne kana, isa amma dubbifanne lammaffaa seenaa boqonnaa 29:11. Fuula Waaqayyoo fuula namaa dura dhaabbata. Hundumaa nuti Waaqayyoo fuuldura dhaabbanneetu immoo nama fuuldura dhaabbanna. Ispaaltii marraa dhufneetu namatti hiina otoo hin taane iddoo barbaanne oollee waan barbaanne dubbannee waan barbaanne yaadnee dhufnee sabatti hiina otoo hin ta'ini yeroo dheeraa fuula Waaqayyoo fuuldura dhaabbannee dubbii sagalee Waaqa dubbisuudhaan kadhachuudhaan ergaa Waaqayyoo fudhanneetu saba fuuldura kan dhaabbannu miti. Gorsina yoo ta'es maal akka dubbannu duratti yaadna. Kun fuula Waaqayyoo dhaabbachuudha. Hafuuraan itti yaadna. Kadhannaadhaan itti yaadna. Geggeessina yoo ta'e geggeessuu keenya kadhannaadhaan itti yaadna. Lallabna yoo ta'e, hin faarfanna yoo ta'e, waan goonu hundumaa hojii hafuuraa kadhannaadhaan erga fuula Waaqaa ture boonnee fuula qulqulluu biraa waan gaarii ta'u, waan namoota gara mootummaa isaatti fidu dubbanna jechuudha. Tajaajilaan kanadha.
bara kana namni yerootti tajaajilaa fuula waaqayyoo dhaabbatu baay'ee hin qabaannedha. Yeroo fuula waaqayyoo dhaabbatu hin qabu. Yeroo oduu, yeroo kaaffee taa'u, yeroo katamaa labu, yeroo markaatoo irratti yeroo isaa dabarsudha. Tajaajilaan bara kanaa baay'ee isaa yeroo ilaalamu akkas ta'u nurra hin jiraatu. Fuula waaqayyoo fuulduratti itti dhufna. Inni lammaffaa inni sadaffaa fedha waaqayyootiin kan filatamedha. Ermiyaas 1:4-11 fedha waaqayyoo nama filatamedha tajaajilaan. Nama namni file miti. Nama ofuma isaatii of file miti. Nama waaqayyoodhaan waamamedha. Nama fedha waaqayyootiin waamame filatamedha tajaajilaan. Waamicha obboloota koo waamicha sadiitu jira. Waamicha sadiitu jira. Waamicha sadii jira. Namni kan nama waamu jira. Waamicha Saa'ol. Saa'ol saba Israa'eltu ka'ee nuuf haa muudamu jedhamee iyya namootaatiin kan dhufe malee fedha waaqayyootiin nama dhufe miti Saa'ol. Kanaafuu waamicha namaati. Inni lammaffaan isaa ofii owwaama. Ofiin owwaamu. Namoota ofiin owwaatan otoo namni waaqni isaanii waamin ofii isaaniitiin owwaatanii ka'aniiruma tajaajilaa kan of godhan. Inni sadaffaan isaa waamicha waaqayyoo nama waamu. Waamicha waaqayyoo nama filatu. Inni kun immoo waamicha Saamu'eel. Saamu'eel waaqayyoomatu yaadee waamee akka inni filatamu godhe. Daawitis akkasuma waaqayyoomatu waame. Nama miti kan waame. Ofiin ofiis hin waamne. Jireenya keenya keessatti inni namni nu waamus rakkina qaba. Inni immoo nutis waamnus rakkina qaba. Inni waaqayyo nu waamu garuu barbaachisaadha. Yoon akkasiniin jedhu waaqayyo yoo tajaajilaan nu waame fedhiin keenya barbaachisaa yoo ta'e iyyuu namoonni callumadhanii gara waamicha hojii wangeelaatti kan nu fidan jiru. Bara kana immoo karaa ittiin makiinaa bitan waan ta'eef, karaa ittiin suufii geeddaratan waan ta'eef, karaa ittiin wiigii jijjiirratan sababii ta'eef, karaa ittiin fooqii ijaarratan sababii ta'eef karaan tajaajilaa namoonni hundinuu tajaajilaa barbaadan. Namni hafuura qulqulluutti hin guutamiin, namni Kiristoosiin hin amaniin, namnumti wanta kana waa'ee jireenya bara bara gargar hin baafatin har'a ka'ee tajaajilaa gara sababii ta'eef. Ta'uun nurra hin jiraatu. Waamichi waaqayyoo biraan dhufne gatii nama baasisa. Waamichi waaqayyoo biraan taane sabas biyyas gatii baasisa. Dhalootas gatii baasisa. Namni owwaamu, namni waamee rakkisaadha. Yeroo baay'ee namoonni waan 10 fixaniif tajaajilaa ta'uu barbaadu. Namoonni tokko immoo nagadanii nigdii keessatti waan kasaranii waaqayyoo na barbaadaniitu waaqayyoo naggaadee kasarees hin barbaadu. Waaqayyoo barataa kufees hin barbaadu. Waaqayyoo kan inni barbaadu nama lapheensaa dhufe. Nama lapheensaa waaqa bira jiru. Innuu beeka nama filatu. Nama akkasii barbaada. Kanaaf namoonni baay'een danqaraa ta'u warra akkasii. Hojii hafuuraatti danqaraa ta'u. Mul'atatti danqaraa ta'u. Hojii wangeelaatti danqaraa ta'u. Hojii wangeelaa arrabsiisu. Wangeela gaarii kana, wangeela jireenyaa kana namoonni baay'een maqaa gareedha. Maqaa intaanetti diddibsiisu, dhoqqee intaanetti diddibsiisu. Kanaaf isaan kun warra waamicha ofiin waamaniif warra namni waamedha. Kanaaf waaqayyoodhaatu filata tajaajila. Tajaajiltuu. Akka faarfannuuf waaqayyootu nu filata. Akka lallabnuuf waaqayyootu nu filata. Akka nuti geggeessinu waaqayyootu nu filata. Akka nuti hojii isaa hojjennuuf waaqayyootu nu filata. Isa kana beekuun nurra jiraata. Narfaffaasaa yaada waaqayyoo fi kaayyoo waaqayyoon kan galmaan ga'uudha tajaajilaan. Hojii ergamootaa boqonnaa 9:15, hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 14. Yaada waaqayyoo fi kaayyoo waaqayyoo kan galmaan ga'uudha tajaajilaan. Kaayyoo mataasaa kan galmaan ga'u. Suuqii banachuudhaaf kan ittiin yaada mataasaa ittiin galmaan gaatu. Ittiin furdachuudhaaf, ittiin makiinaa bitachuudhaaf, ittiin akkuma mawaasin jedhe yaada wayii yaada mataasaa ittiin galmaan gaachuudhaaf tajaajilli kan ittiin tajaajilan otoo hin taane yaada waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf. Yaadni waaqayyoo immoo namoonni hundumaa mootummaa waaqayyootti akka galanidha.
Kaayyoon waaqayyo moo namni hin fayyin hundinuu si ol warri dhaqan hundumtinuu gaabbanii qalbii jijjiirratanii gara mootummaa waaqotti akka dhufanidha. Hamma kana hin taanetti tajaajilaan dhibeedha. Dhibee dhukkuba guddaa, dhukkuba doktorii hin dandeenyedha. Dhukkuba maalu ta'uu hin dandeenyedha. Tajaajilli amma mootummaa waaqayyoo giddu galeessa hin godhannetti. Tajaajilli dhaloota mootummaa waaqayyootti fiduudhaaf amma dhiibbaa hin uumnetti dhukkuba guddaadha kun. Ittiin beekamuudhaaf kan tajaajilu miti tajaajilli. Waaw namni akka nuun jedhu miti tajaajilli kan nuti ittiin tajaajilu. Mootummaa waaqayyoo. Yoon akkasin hin jedhu miidiyaa argachuu dandeenya. Carraa gurguddaa namoota madarakii gurguddaa argachuu dandeenya. Haa ta'u malee waan nuti beekuu qabnu nama madarakii guddaa ta'uu keenya, nama miidiyaa guddaa ta'uu keenya, nama laayikii baay'ee qabu ta'uu keenya otoo hin taane kan nuti ilaaluu qabnu mootummaa waaqayyootti namoonni fayyaniiru si jedhuudhaaf fayyadamuu kan qabnu. Moqqeedhu namoonni tokko tokko gaafa dhaqanii madarakii cimaa qabaatanii laayikii cimaa argatan moqqee of godhu. Moqqitaa. Sakana waa'ee moqqitaa kana guyyaa boriitti fufna. Mata duree biraa kana keessatti waa'ee tajaajilaa itti fufna. Yaada waaqayyoo fi kaayyoo waaqayyoo kan galmaan ga'uudha tajaajilaa. Bara kana garuu kaayyoo waaqayyoo dhuguma galmaan ga'aa jira tajaajilaan baay'een. Argineerra baay'ee isaanii. Onlaayinii maka irratti iyyuu baay'ee isaa argineerra. Baay'een isaa galma ga'atee, lafa bitatee, mana ijaarratee, makiinaa isaa bitatee kan gale jira. Namarraa arrabsee kan keessaa bahe baay'ee isaa beekna. Beektusinis. Isaan akkasii yeeyyii raroo hoolaa uffatan isaan akkasiitu jira. Gaa tajaajiltoota akkasii calaluudhaaf, tajaajiltoota akkasii afaan qabsiisuudhaaf nuti maal ta'uu qabna? Warri sagalee kana dhageenyu tajaajilaa kaayyoo waaqayyoo fi galmaan ga'uuf fiigu ta'utu nurra jiraata. Yaada waaqayyoo galmaan ga'uuf fiigu ta'utu nurra jiraata. Itti dubbachuu caala hojjennee agarsiisuu nurra jiraata nuti. Inni arfaffaasaa tajaajilaa jechuun ofiisaa kan namatti mul'isu osoo hin ta'in nama waaqayyoo namatti mul'isudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 14:7-11. Tajaajilaanis akkasiiti. Ofiisaa kan namatti mul'isu osoo hin ta'in kunnooti Kiristoos kana fakkaatadhee kan mul'isudha. Nuti obboloota kun waan tokko gochuu hin qabneenyu. Kiristoos obichaa namatti mul'ifna. Yoo seexana baafne Kiristoosin namatti mul'isuu keenya agarsiisa. Iyesuus seexana baase jenne. Yoo faarfanne akkasuma. Yoo barsiifne akkasuma. Yoo raanyes akkasuma. Akka waan ofii keenyaan tolfannetti, akka waan digirii keenya ta'etti, akka waan tattaafina keenyaan, xiratii keenyaan ayyaanni dhufetti yoo ilaalla ta'e rakkina guddaa keessa jirra nuti. Rakkina guddaa keessa jirra. Dhukkuban fayyine keessa jirra. Waaqayyo nu haa fayyisu malee. Nama namatti mul'isuudha. Of namatti mul'isuudhaaf baay'ee fiigna taanaan rakkina guddaa qabna. Hundumaa nuti kan namatti mul'ifnu eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Tajaajilaa Kiristoos namatti mul'isu yoo taate yeroo hundumaa jireenya kee keessatti qulqullummaadha. Jireenya kee keessatti gad of deebisuudha. Jireenya kee keessatti annama kan biraarra gadi jechuudha malee annama kan biraarra caala jechuun nurra hin jiraatu, sirra hin jiraatu. Amma bara kana yoo ilaalle obboloota koo tajaajilaan cubbuu adda addaa keessatti argamaa jiraata. Kan inni barsiisuu fi kan inni tajaajiluu fi kan inni faarfatu garaagarummaatu jira. Keessaan deebi'anii lubbuu kan goyyoomsan hedduun hin mul'atan argatu. Argaas ooltu. Akkas ta'u irra hin jiraatu. Tajaajilaan lubbuutti Kiristoosiif agarsiisuuf tattaafatu lubbuudhaaf hin amana. Irratti ejjuu hin yaalu. Irraa saamuu hin yaalu.
irratti of himuu hin yaalu. Lama naa dubbadhaa tokko naa dubbadhaa. Isa karaa koo raajame kana deddeebi'aa dhugaa ba'aa. Isa karaa koo ta'e kana deddeebi'aati naa dubbadhaa waa'ee koo waldaarratti dubbadhaa jedhee hin kakaafatu keessaa. Namoonni tokko tokko dhugaa ba'umsaaf qasqasaa godhu keessa. Gochuun irra hin jiraatu. Kiristoositti haa gammadu bakka. Tarii namni itti gammadeera ta'a. Waaqayyo immoo itti hin gammadne iyyuu ta'a waan ta'eef waan namni harka cabaccabeef, waan namni wow jedheef, waan namni prophet jedheef, major namni waan jedheef mooqiin jedhin tarii waaqayyo immoo gaddaa gara ta'a. Nu guddaan kan nuti ilaaluu qabnu waaqayyo gammadeera. Barsiifnee haa ta'u, hojjennee haa ta'u, waaqayyo waan kanatti gammadeera. Waan an geggeesse kanatti, waan an tajaajile kanatti gammadeera jennee ilaallee yoo waaqayyo gammadeera ta'e kan boqonnu, kan gammannu, kan utaalludha malee namni gammade. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een buuksii koorra birraa manaa gale, burrii koorra birraa manaa gale jedhanii namoonni feekiidhaan tarbeessa caccabsaa oolan amma miidiyaarra deddeebi'aa argaa jirtu. Amma kanatti waaqayyo gammadeera. Beelgoo qabsiisanii gastaawus amma jedhanii haasa'an kana gastaawusii kana hojjetanii gastaawusii kana keessatti namoonni nu wajjin ejjee gastaawusii keessatti cufatee ana wajjin hin ejjee jedhanii yeroo dubbatan miidiyaarra nageessu. Amma sakatti waaqayyo gammadeera. Gastaawusiitti waaqayyo gammadeera. Garuu namni cabacabaa gara. Tajaajilaa namni cabaccabee waaqayyotti gaddu. Waaqayyoon nu waawwashu tajaajila akkasii. Tajaajila namni nutti gaddee waaqa nutti gammadu nuuf haa ta'u. Tajaajilaanis akkasitti ga'a. Tajaajilaan tajaajila isaa fakkaata. Tajaajila isaa fakkaata tajaajilaan. Hojii qulqulluu kana fakkaachuu qabna. Hojiin nuti qabnu kun, hojiin nuti hojjennu kun hojii dhugaati. Hojii qulqulluuti, hojii bareedaati, hojii mudoo hin qabnedha. Hojii mudoo hin qabne, hojii qulqulluu kana akka fakkaannu gooftaan nu gargaaru. Egaa nama mataas nama kanatti of agarsiisu miti tajaajilaan. Kiristoosiin kan namatti agarsiisudha malee. Tajaajilli eessaa jalqaba si jedhu ilaallee tajaajilli matuma keenya irraa jalqaba. Namoonni tokko tokko maatii isaanii irraa jalqaba jedhu. Tajaajilli maatii irraa jalqabaa jedhu. Jedhanis barsiifna hin barsiisu. Ani immoo garuu akkasan jedha tajaajilli ofuma isaa irraa jalqaba. Namni tokko ofuma isaa yoo geggeesse maatii geggeessa. Yoo maatii geggeesse waldaa kiristaanaa geggeessa tajaajila. Dhaabata kiristaanii tajaajila. Kanaaf tajaajilli ofuma keenya irraa jalqaba. Of tajaajiluu qabna, of oolchuu qabna dura. Of fayyisuu qabna. Fayyumti keenya iyyuu waan cimaadha. Fayyina keenya adda baafachuun keenya, jireenya bara baraa adda baafachuun keenya iyyuu waan cimaadha. Ofirraa ka'uu qabna tajaajilli keenya. Edda of fayyifne maatiitti ceena. Erga maatii ceenee waldaatti ceena. Meeshaa tajaajilaa maali? Isaan kana waa lama laallee xumurra. Borummoo waa biraatti fufna. Meeshaan tajaajilaa tokko maali yoo jennu meeshaan tajaajilaa inni guddaan inni ijoon tokkoffaan kadhatadha. Kadhannaan waaqayyoo fi tajaajilaa kan walitti fidudha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 7 lakkoofsaa 8 hanga 9. Kadhannaa waaqayyoo fi tajaajilaa walitti fida. Boloota koo yoo akka carraa saatii meeqa kadhanna laata? Guyyaa keessatti saatii meeqa kadhanna laata? Saatii 5 kan kadhannu jirra. Saatii 3 kan kadhannu jirra. Saatii 2 kan kadhannu jirra. Daqiiqaa 30 kan kadhannu 10 kan kadhannu jirra. Tarii guyyaatti saatii 5 nuti kadhannu tajaajiltoonni nuti kadhannu lallaba daqiiqaa 30 nu gargaaruu danda'a. Baay'inni kadhata saatii 5 lallaba daqiiqaa 30 nu gargaaruu danda'a. Utuun kadhatiin wanti tokko xibiin jedhu. Yaanni mul'anni dhufu hin jiru. Amma bara kana raajii sobduu maaliif baay'ate seetan?
Raajii sobduu gaafa jennu obboloota koo waan hundumattuu soba miti. Dhugaas of keessaa qaba, sobas of keessaa qaba. Erga sobni keessa jiraate inni dhugaa fakkaatu sunis sobumadha. Sababiin isaa fuudhu qulqulluu soban beeku dhugaa duwwaa malee. Garuu inni kan seexanaa gowwoomsaaf jecha namoonni akka kan baafne irratti naqaaniif jecha dhugaas dabala waan ta'eef. Gara namaatti gaafa dhufee Addaamiif Yewaaniin maal jedhe akka Waaqayyoo taatu ija keessantu banamade. Dhuguma iji banameera, ija hamaa baname malee. Garuu akka Waaqayyoon taane. Maaliif namoonni raajii sobaa ija isaanii irra dhufoo ta'e yeroo Waaqayyoo wajjin turan hin qaban? Barsiisni sobaas akkasuma. Isaan akkasii kana qeequudhaaf tajaajilaa maal gochuu qaba? Kadhachuutu irra jiraata. Yeroo kadhataa qabna tajaajiltoonni. Namoonni baay'een akka Firaansii deebi'an akkas godhu. Kaaffee gurguddaatti wal gaaniitu xibsii nyaatu. Kolfaa oolu. Sila akkas ta'uu hin qabu. Otoo kadhatan deemin dura sin kadhanna, erga kadhataa deebinee sin kadhanna. Boqonnaa wanti jiru hin jiru. Bashannana wanti jedhamu hin jiru obboloota koo. Utoo bineensi katamaa guutee jiru. Utoo bineensi dhalootatti namaa jiru, seenaa jiru. Bara kana faarfataa seexanni seeneera. Faarfattuu seexanni seeneera. Waldaa kiristaanaa warra afaan haaraa dubbata illee seexanni seenaa jira waan ta'eef itoo isaan kun jiru boqonnaa maaltu jira? Bashannana maaltu jira? Kadhatadha. Tajaajilaa dhugaa ta'uu barbaadde nama kadhataa ta'uu sirra jiraata. Gaggeesstuu dhugaa ta'uu yoo barbaadde Kiristoos itti gammadu ta'uu barbaadde nama kadhataa ta'uu sirra jiraata. Kadhatadha. Kadhannaan daandii ittiin jijjiiramaa fi gara eebbaatti ittiin dhufanidha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:1. Gara eebbaatti kan ittiin dhufan. Daandii jijjiiramaatti kan ittiin dhufan kadhannadha. Mana xonqolaa dhaqanii miti. Qoricha ofitti godhatanii miti. Karaan jijjiiramatti dhufan. Jijjiiramni tajaajilaa kan inni ittiin dhufuu danda'u. Jijjiiramni faarfannaa kan ittiin dhufuu danda'u kadhatadha. Soomaaf kadhata. Soomaaf kadhata. Hamman kadhannetti jijjiiramni hin jiru. Seexanni waliin si jalaa makaa. Mul'ata waliin si jalaa makaa. Hubannaa sammuu kee wal si jalaa makaa. Si goyoomsa. Humna ittiin shangalaa seexanaa, siisteemii seexanaa diigduu hin qabduun kadhattu taanaan. Kanaaf obboloota koo kadhannaa qabna. Guyyaatti sa'aatii meeqa qabna kadhannaa? Yeroo kadhataatu baay'ata moo jireenya keenya keessatti yeroo tajaajilaatu baay'ata? Warra yeroo tajaajilaa keessan baay'ee yeroo kadhataa keessan xiqqoo ergaan siniif qaba. Garagaltoo ta'uu qaba. Yeroo kadhataa keessan baay'ate yeroon tajaajilaa keessan immoo xiqqaachuu qaba. Kas ta'uu qabna. Jijjiirama fiduudhaaf bara kana bara seexanni ilmaan namaataatti galee namoota rakkisaa jiru kana keessatti obboloota kuusa kana gochuun nurra jiraata. Kadhannaan qormaata isatti dhufu tokkoof kan ittiin cabsee keessa darbuu dandeenyudha kadhanne. Isaayaas 62:6. Kadhannaan qormaata namatti dhufu. Qormaata gurguddaa jireenya namaatti bobba'ee dhufu ittiin ce'uudhaaf, ittiin darbuudhaaf kadhannaan barbaachisaadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qorumsatti akka hin galleef cimaa kadhadhaa kan hin jedheef isa kanaafidha. Maaliif maqaa balleessirraa afuu dadhabna yeroo baay'ee? Maaliif lola waldaa keessatti ka'urraa afuu dadhabna? Aariin maaliif yeroo baay'ee yoo waa waldaa keessatti ka'e bifa onnee afuuraa dhiifnee fooniin geggeeffamnee ifannee namoota irratti shoofnee bisiqiitii keessa gallee aarii keessa gallee waldaa keessaa baana wattanii jireenya kadhataa waan hin qabneef damdamachuu hin dandeenyu. Humni nu hoogganu hin jiru. Humni immooshinaalii keenya kontirool godhu waan hin jirreef yeroo baay'ee diinee baana jechuudha. Kanaaf qorumsa garaagaraa jireenya keenyatti ka'u uumuudhaaf kadhanni barbaachisaadha. Tajaajilaan tokko utuu gargar hin kutiin kadhachuu qaba. Isaaf ta'a. Utuu gargar hin kutiin. Utuu gargar hin kutiin. Har'a kadhattee
borummoon ifta torbee lama immoo turte deebita uta hin ta'u utuu gargar hin kutin kaduwaa miti roo kadhattanitti kadhata jalqabdan silkii keessan cufachuudhaan wantoota akkasiin kadhata gadhiiftanii baatan godhan isaan kana ofirraa cufuudhaan karaa isaa ofirraa cufuudhaan yeroo fuula waaqa fuuldura turtan guyyaa waaqayyo wajjin dhaammattanii turtan hunduma isaa maal gochuutu qabdu kadhachuu qabdu. Fakkeenyaaf biiroo keetti kadhattu yoo ta'e tajaajiltoonni biyya keessaa biiroo keessatti kadhattu naa ta'e biiroo keessan cufachuu qabdu. Akka qarraa nama dhukkubsatee jira nama du'ee jira manaamin jechuu danda'u silkii keessan cufachuu qabdu. Galgalannaa kadhattan akkasumadha. Otoo gargariin kutiin akkasitti kadhachuutu nurra jiraata. Kadhanni hangan qabu buluta. Kadhannatti yeroon kennina. Yoo siniin jedhu amma manaatti hin jedhina. Yeroo kadhattan yeroo hundumaa amma gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufutti kadhanna waan ta'eef. Kadhataan jalqabne kadhataan xumurra. Gooftaa Yesuus tajaajila kadhataan jalqabee kadhataan xumure. Utoonni kadhata dhagahuudha dhufanii qabanii gara fannoo kan geessan jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos irraa barannatu waan ta'eef kadhataan jalqabne irraa tajaajila keenya kadhataan akka xumurru immoo yeroo hundumaa itti fufuu qabna jechuudha. Tokkoffaa Tasalonqee 5:18 otoo gargar hin kutiin kadhachuutu nuuf ta'a. Akkasumas Luqaas 11 dhimmee kadhachuutu ta'a. Luqaas 18:1 Maatewos 26:4 dhimmee kadhachuu hafuuraan kadhachuutu isaaf ta'a. Efesoon 6:18 hafuuraan kadhachuutu isaaf ta'a. Gaafa kadhannu dhimminee kadhachuu qabna. Yaada keenya iddoo biraa taa'aa otoo hin ta'in. Yaada keenya suuqii wayirra kaa'aa, yaada keenya waan darbu wayirra kaa'aa, waan oollu waan amala ta'ee jireenya keenya keessa jiru fiilmii wayirra kaa'aa otoo hin ta'in yaada keenya waaqayyo duwwaarra kaa'uudhaan hafuura qulqulluun taane humnaan taane amantiidhaan kadhachuutu ta'a. Kadhata akkasiitu humna godhata. Waa cabsuu danda'a jechuudha. Ni kan biraa garaa dhiifamaan kadhachuutu isaaf ta'a. Maarqos 11:25 garaa dhiifamaa. Yeroo kadhannu garaa keenya keessatti jibba qiimii warra waldaa keenya wajjin waaqeffannus ta'e maatii keenya keessa yoo jiraates ta'e oddoo barbaadetu amantoota gidduudha amantoota dhalasa jiru jibba kam garaa keenya keessaa baasnee kadhachuutu irra jiraata garaa dhiifamaati. Akkasin ta'u taanaan rakkina godhata kadhanni keenya. Hin mormama kadhanni keenya deebiin qabaatu. Garaa dhiifamaatiin kadhachuutu irra jiraata. Garaa dhiifamaa. Kadhanni keenya akka inni mo'icha fidu, kadhanni keenya akka inni deebii fidee dhufu, kadhanni keenya fuula waaqa fuulduratti akka dhaga'amu gochuudhaan maal gochuu qabna? Garaa dhiifamaa. Garaa dhiifamaatiin guutamaa kadhachuu qabna. Maatii keenya wajjin wal lollee jirra yoo ta'e innuma sana bilbilaan haa ta'u karaa danda'amneen naaf dhiisi jennee nama sana keessaa jibba fidnee nama kam keessa nama itti qabamne karaa kamiin haa ta'u liqeeffatee nu haa dhoowwatu nu haa goyyoomsu waan kam barbaade haa ta'u nu haa arrabsu maqaa nu haa balleessu dhiifama gochuutu nurra jiraata. Kanan ta'u taanaan kadhanni keenya waaqayyoo dhaga'utti baay'ee rakkisa jechuudha. Maaliif nafsa gadaayii taanee otoo jirru waaqayyoo gara keenya dhufu. Waan cuubee waraanne miti. Waan nama sana xiyyiitiin rukunne miti. Garaama keenyatti jibba qabaanne jechuun qixxee waan ajjeefne sabii ta'ee fi garaa dhiifamaa qabaachuudhaan waaqayyoon kadhachuu qabna. Ni kan biraa qajeelummaadhaan kadhachuu qabna. Qajeelummaadhaan. Yaaqoob 5:16 qajeelummaadhaan kadhanna. Nama ajjeesi buqqisi jechaa kadhachuu hin qabnu. Ekelee nurraa kaasi jennee kadhachuu hin qabnu. Xonqaayii ta'uu danda'a. Nama nurratti xonqolu ta'uu danda'a. Nama diina keenya ta'uu danda'a waan ta'eef nama akkasii kana maal gochuu qabna? Hafuura isa keessa jiru bichaan mormina malee kadhannaan keenya kadhannaa qajeelummaa ta'uu qaba. Araara godhiif fuula araara keetti deebisiif jenneetu akkanatti qajeelummaan kadhachuu nurra jiraata. Amantiidhaan kadhachuu qabna. Gaafa kadhannu amantiidhaan. Yaaqoob 5:15
amantiidhaan kadhachuutu nurra jiraata. Maaliif wanti amantiidhaan hin kadhatamne Waaqayyo biratti fudhatama waan hin qabneef jechuudha. Inni kan biraa dammaqee kadhachuutu isaaf ta'a. Dammaqee kadhachuutu isaaf ta'a. Dammaqee kadhachuutu isaaf ta'a. Qolosaas 4:2 Luuqaas 22:46. Gaafa kadhannu dammaqnee utuma dadhabbiin garaagaraa gara keenyatti dhufu wanti nuti akka nuti hin kadhanne hin barbaanne waan jiruufi utoo jiru dinnee kadhanna. Dinnee Waaqa barbaanna. Wantoonni jireenya keenya raasuu danda'an, wantoonni tokko tokko kaka'uu danda'u yeroo akkasii kana maal gochuu qabna? Dinnee garuma kadhataatti of kennuu qabna utoo harka hin kenniin jechuudha. Dammaquun isa kanadha. Inni kan biraa meeshaan tajaajila sagalee Waaqayyooti. Isa kana yeroon keenya waan naaf hin eeyyamneefan asuma irratti dhaaba. Guyyaa borii kiyyoo tajaajilaa yookaan maxawadii tajaajilaa isa jedhuun wal wajjiniin ilaalla. Kan dhageenya Gooftaan nu haa eebbisu. Waaqayyoo kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos baranneerraa waa'ee tajaajilaa. Haa ta'uyyuu malee yaa Waaqayyo Gooftaa barachuun keenya kan inni hiika godhatu, kan inni humna godhatu yoo hojiitti hiikneerra yaa Waaqayyo. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee keessatti wanti barreeffame hunduma yaa Waaqayyo Gooftaa waan amma baranne waan xiqqaa kana hojiitti hiikuu akka dandeenyu dubbiin kee akkuma dubbate waraqaa hin cinne qalama hin allagne laphee keessa irratti isiniif hin caafanni jedhe. Dubbii kee dhugaa kana laphee keenya irratti akka nuuf caaftu, isaan akka deddeebuu dandeenyutti, isaan hojjechuu akka dandeenyutti, isaan jireenya keenya madaalu, isaan dhaloota madaalu, dubbii Waaqayyoo kanaan on madaalu, dubbii Waaqayyoo kanaan dhaloota isa geggeessinu isa tajaajilu madaalu, bara hamaa kana madaalu akka dandeenyutti maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin guutama sagaleetiin akka nu eebbiftu. Guutama sagaleetiin yaa Waaqayyo akka nu yaadattu. Sagalee Waaqayyoodhaan guutamnee dhiibbaa fiduu akka nuti dandeenyu. Yaa Waaqayyo dubbii sagalee keetiin guutamnee waan wal make gargar baasuu akka nuti dandeenyu. Waan wal bolcee gargar baasuu akka nuti dandeenyu. Bara bituu akka nuti dandeenyu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin anaaf dhaloota kana sagalee guutamaan nu eebbisi. Sagalee guutamaan nu eebbisi. Warri dubbii sagalee Waaqayyootiin eebbifaman dhiibbaa fidu. Mootummaa dukkanaa irratti dhiibbaa fidu. Mootummaa Si'ool irratti dhiibbaa fidu. Mootummaa cubbuu irratti dhiibbaa fidu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin tajaajiltoonni kun aniif tajaajiltoonni kun bara nuti jiraannu keessatti diinaan mataa bowwoo ta'uu akka dandeenyu. Luusifer irratti mataa bowwoo ta'uu akka dandeenyu. Jeela sakaba dula forraba sakraba hadagasso. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleedhaan nu eebbisi. Warri sagalichatti cichan milkaa'oodha. Warri sagalichatti cichan mo'anii jiraatu, darbanii jiraatu, hamma dhumaatti dhaabbatu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa sagaleedhaan nu eebbisi. Sagalee biddeena jireenyaati. Sagaleen namni nyaate deebi'ee hin beela'u. Sagaleen nama jajjabeessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleedhaan nu guuti. Sagaleedhaan nu guuti. Sagaleedhaan nu guuti. Sagaleedhaan nu guuti. Waan goon hundumaa sagalee akka ta'u, gaa'illi keenya sagaleen akka ta'u, jiruun keenya sagaleen akka ta'u, tajaajilli keenya sagaleen akka ta'u, ba'uun keenya sagaleen akka ta'u, sabni nuti geggeessinu sagaleen akka ta'u, maqaa Gooftaa Yesuusiin nuun sagaleen nu guuti. Beela sagalee nurraa cabsi. Beela sagalee nurraa cabsi. Beela sagalee nurraa cabsi. Beela sagalee nurraa cabsi maqaa Yesuusiin.
jijjiirama guddaa nurratti fidi. Yaa Waaqayyo namoota baay'ee lubbuu baay'eetiif yaa Waaqayyo mootummaa Waaqayyootiin eebba akka taanu nu gargaari. Isa kana waan gootuuf si galatu. Lesa para shila bagaduna se peredigaso. Vlosa progene mekradi la baraba seka digai. Wela basa progene mekreshe de begasa. Kadhanni kun jalqabameera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni kun iddoo jirutti ulaan samii isaan irratti banamu. Yeroo kadhatanitti wanti isaan lolu, yeroo kadhatanitti wanti isaan jeequ. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulaan qorumsaa, ulaan jeequmsaa, ulaan aarii maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota kanarraa kan cufame haa ta'u. Waldoota maqaa Yesuus Kiristoosiin walfaana tsoomaa jiru, walfaana kadhachaa jiru kanarratti samiin haa banamu. Ergaanaa dhufuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen.